Nagaa jirtu akkam jecha Oromoo waraana jechuudha. Egaa dhimma obbo Taayyee Danda'a ariifachiisaa isaa simbiraan geenye jechuudha. Waldhabbiin Oromoo yookiis immoo waldhabbiin inni mootummaa wajjin waldhabe siyaasa maalitii haala maalitii wanta maalirratti immoo mootummaa wajjin walii galuu dadhaban kan jedhu tokko dubbii cimaa fi haala hamaa ta'e tokko waan baay'ee isaa dhaggeeffatu jechuudha. As keessatti sirriitti nu dhaggeeffadhaa gadi bu'aati haasaa kanarratti baay'ee isaa nu ilaala jechuudha. Mee amma itti fufee dhaggeeffatu. Wanni rakkoon jiru murna xiqqaa maafiyaa of ijaaree hannatti bobba'e hin jira. Waldiddaan jiru isa wajjin malee paartii badhaadhinaati kan jedhu miti. Badhaadhina miti. Waldiddaan badhaadhina keessa otoo hin ta'in annacha badhaadhina fakkaatee achi keessatti marge isatu waan kana waan kaleessa qabsoofnee fi wayyaaneen nama kolaasaa wayyaaneen nama ajjeesa inneeti mootummaa nu mirgisaa eegamee raawwatamuu qaba jennee amanna. Garuu bakka kanatti mirga namaatiif murni naatoo hin qabne hin jira jechuudha. Bakki itti wal didaa jiru bakka waldhabdeen jirtu bakka tana malee siyaasa paartii mootummaa paartii gaafa namni du'u gaafa namni ajjeefamu ol galee sirba jedhe. Kanarratti maal inni dubbiin Oromoodhaa fi waldhabdeen jirtu jechuudha. Waa'een Taayyee garaa hidhatee dubbii mootummaa kana wajjin waliigaluu dadhabee mootummaa paartii badhaadhinaa kana gadhiisee yookiis immoo ofiisaa maasaa fira isaayyuu qabsee hin beekamu jechuudha. Waan saayii obbo Taayyeen kaasirra wanta kaasee wanta hijoo fi wanta ajaa'ibaati jechuudha. Qaamni amma jiru kuni dhufee araaramu uummanni waraanamuu qabu haala nagaadhaan hidoo qabachuu waa waliigalteen haa ta'u jedhee falminaan qaamni kun natti dhuftee jedha ofii dhabuu nayite garagartee amma immoo haga sodaan addaa tokko jirtutti jira jechuudha. Maatii isaa keessatti illee firoota isaa illee haadhaman wanta jedhu tokko hin jira. Asirratti immoo kaa paartii badhaadhinaatiin wal qabatee ijoon paartii badhaadhinaa keessa waldhabdeen hin jiru jedhe. Waldhabdeen paartii badhaadhinaa keessa osoo hin taane murna xiqqaa wayii jira. Murna nama ba'ee nama saamu nama hatu nama ajjeesu jira jedhe. Murna kana immoo akkamittiin akka sirreessinu maal akka goonu egaa ka itti adeemna jennaani anaanuu gara mana hidhaatti nagatanii yookiis immoo gara yakkaatti nu oofanii naadabanii jiru jedhee ka egaa obbo Taayyeen yaada isa kaase keessatti yaada Oromoo falmi ta'uudha. Yaada baay'ee ajaa'ibaati jechuudha. Yaadni kun yaada Oromoo jajjabeessuudha. Dubbii hamtuun asirratti kan baate jechuudha. Arrallee ittuma fufee waa'een Oromoo qabsoon Oromoo haalli Oromoo dukkanaa sukkanaa cufamaadha. Isuma kanatti aansee immoo waraanni bilisummaa Oromoo waa'ee Taayyeetiif ammallee ejjennoo cimaan godhamuu qaba kan jedhu tokko waan odeeffannoo arganne tokko irraa ni qabna jechuudha. Ittuma fufee dubbii Taayyee tokko dhaggeeffanna. Egaa murna obbo Taayyee Danda'a dhokatee saamaadhu tokko guyyaan dubbatamu himuu isaatiinis. Suni yeroon isaan geenye gaafa ga'u maqaan dhoofna. Murni uummataaf naatoo hin qabne ka gaafa namni du'u inni sirbu kan dhimma uummataati irratti mari'achuudhaaf yeroo hin qabne ka dhugaatiif bashannanaaf immoo yeroo hin dhabne hin jira. Egaa murna uummata Oromootiif naatoo hin qabne jira jedhama. Murna uummata Oromootiif naatoo hin qabne garuu kan bashannanaaf yeroo hin dhabne dhugaatiidhaaf yeroo hin dhabne gaafa uummanni Oromoo saamamu uummanni Oromoo ajjeefamu kan maal ta'u kan sirbu jira jedhe. Taayyeen ka dubbii gadi yaasee jira jechuudha waa'ee uummata Oromootiif. Egaa ka kuni asirreeffamuu ajjecha naa dhiifamuu haa dhaabbatu jennaan ana gara mana hidhaatti lafa hojii kootti anatti seenuudhaan kallattii garaagaraatiin hojiirra erga dhaabbadheen booda karaa nan ittiin qabamuun haala mijeessee gara mana hidhaatti kan nagateedha. Kuni ka sababni Oromoodhaaf kan ta'u yookiis immoo haalli arraa burjaajaan kuni uummanni Oromoo kuni kan hidhamu kan ajjeefamu sirnaaf karoora kan dhabe jireenya isaa keessatti nagaa fi bilisummaa naa dhufu gaafa wayyaaneen biyya kolaaf jedhaniyyuu ana kanaan argine kan jedhu tokko jira jechuudha. Egaa haaluma dubbii kanaan itti fufee waa'een uummata Oromoo har'aa kuni dhuguma baay'ee kan nama gaddisiisudha. Uummanni Oromoo dhumaati kan jiru xiqqaa guddaa osoo hin jenne sirna mootummaa paartii badhaadhinaa da'eeffatee qaamni hedduun illee nama miidhaa kan jiru jechuudha. Karaalee faannootiin illee rukutamaa kan jiru uummanni Oromoo. Kana osuma jiraallee jirru qondaala
Olaanaan kun waa'ee deetaa ministeera obbo Taayii Dandaati jechuudha. Waa'ee isaa hin qalladamus har'a kana dhugaa rabbiiti. Manni hidhaas egaa aartistootas ta'ee eenyumtuyyuu manadhaa keessa ture kan ba'edha. Waan baay'ee argee kan ba'e akkuma Jawaar Mohammadiif Baqqalaa Garbaa sababa Haacaaluu Hundeessaati jedhamee hidhamee dubbiin keenya xaxaa kan gochaa dhufte achii kan nutti adeemaa dhufte jechuudha. Hidda godhachaa kan dhufte mootummaan paartii badhaadhinaa aangoo gaarummaa yookiin paartii badhaadhinaa deeffachuudhaan uummata manadhaatti gidirsee yookiis immoo akka isaan hin dubbannilleeti kan inni manadhaa kaa'u garuu uummanni Oromoo immoo duullee haasaan dhiisu Oromoo qabsoos hin dhiisu oduu illee jechuudha. Kuni manadhaattis galuudhaan yookiin falli waan argamu hidhamuudhaanis falli waan argamu hin jiru kan jechuudha. Tokko haa ta'uuti arras taanaan ejjennoo hin jiru ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo cimse malee kun wanti tokkos wanta duubatti nama deebisu tokkollee hin qabu jechuudha. Haalli inni haasa'amaa jiru dubbichi egaa ammas immoo dubbii wayii ciitii dhumarratti kaate tokko ittuma fufnee dhaggeeffannee ciitii shidhumaa kana dubbitti golamnee bira dabarra jechuudha. Waa inni taa'ee naasee dhumarratti egaa sirriitti hordofaa jechuudha. Gaafa dura qabsoo eegallullee wabii ammanneen seenne san wabiin qabsoodha injifannoodha wanni biraan jirtu. Egaa mariin qabsoodha injifannoodha wanti biraa tokkollee hin jirtu jedhee taa'een kaa'ee jira jechuudha jala sararri. Egaa ammas dubbiin mana hidhaa jabaachuu isheef yookiis immoo ejjennoon waraana bilisummaa Oromoo akka cimuu fi ejjennoon dura afaan jala ga'ee jedha sana dhaqee funyaan akka qabuuf kun ta'e malee waa biraatiin miti jechuudha. Har'a waraanni bilisummaa Oromoo kan inni kaa'ee jiru injifannoo addaa yeroo gabaabaa keessatti argisiifnu kan jedhu tokko odeeffannoon isaan irra qabannee jiru jechuudha. Egaa Taayee Danda'a har'a manadhaa keessa yoo jiraatu malee dubbiin inni Oromoo dubbatame kun bara baraan kan hin dhokannedha jechuudha. Haaluma kanaan wal qabatee qabsoon Oromoo itti fufa malee adda hin citu. Kanaaf dubbiin har'aa kun dubbii ijoodha beektaa dubbii kana kanaaf kanan kutee isinii fideefi egaa kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenya yaadni keenya har'aa asumarratti golaabama. Dhaga qophii biraatiin deemnee wal agarruutti immoo nagaan nuuf turaan nagaatti isin